Tole daawwattootaa fi jaalatamtoota Urjii Shoo. Kun sagantaa Urjii Shoo karaa yuutuubii Ibroo Ibsaa Ofishaal yuutuubiin isinii darbu. Kanaan booda ilmi namaa Afrikaaf iddoo bareedduu kenneef jechuudha. Fakkeenyaaf akka argama lafaatti 23.5 degree north and east dha warra ji'oogiraafii jechuudha. Mudhii lafaati irratti argama. Afrikaa mudhii lafaati irratti argamti. Handhuura lafaa jedhamtiin jechuudha. Handhuura lafaa jedhamtiin asitti argamna jechuudha. Biyya yeroo hundaa isa magariistuu jechuudha. Rabbi nuu kenne jechuudha. Biyya Itoophiyaas dabalatee biyya Oromoos dabalatee biyyoota Afrikaa kana as nuu kenne. Waan yoo ture jechuudha. Indoo biyya abaaramteedhanii kan faarsantu jira jechuudha. Afrikaan biyya abaaramtee biyya Rabbi eebbise jechuu hin dandeenye. Biyya Rabbi eebbise jechuu hin dandeenye. Kitaaba kana keessatti barreessee jira jechuudha. The land be loved jedha. Lafa jaalatamtu, lafa jannataa jedhama. Maaliif laggeen gurguddaan warra kuushotaaf kennamte afuri. Afran keessaa mee? Lama Itoophiyaa keessatti argamu. Tokkoffaani isa Abbayaa Gurraacha jedhamuu fi Abbayaa Adii jedhamu jechuudha. Kun Itoophiyaa keessaa yaa'anii gara biyyaa biraa deeman jechuudha. Inni lammaffaan immoo laga biyyuma Kuush keessatti kan argaman laggeen lamatu jira sunis Tigris fi Efraatis kan jedhamu jira jechuudha. Seenaa warra Sumeeriyaa kan kenne jechuudha. Kunillee Kuushota jechuudha. Kuushonni achi jiraatan fakkeenya Baabiloon warra jedhamu Bobbaaloonii jedhuun namoonni garii jechuudha. Kuushonni achi Baabiloon kan jedhamu Bobbaaloonii irraa kan moggaafame jedhu hayyoonni baay'ee jechuudha. Kan akka seenaa kan kan barreessitoonni adda addaa barreessanii jiru kanarratti jechuudha. Kanaaf Bobbaaloonii jechuudha Baabiloon jedhamu. Dachii Kuush jechuudha tunillee jechuudha. Kanaaf lafti biyya kanaa jechuudha lafti Kuush haga Meeditiraaniyaa haga biyyoota amma Gibxis dabalatee Suudaanis dabalatee Keeniyaas waggaa dhaloota Kiristoos dura waggaa 220 dura mootii Oromoo mootii Kuush kan ta'e Fantaalli kan jedhamutu jira jedha. Naannoo sanitti naannoo Aksuum kanatti jechuudha. Aksuumiin kan hundeessan amma akka qorannoo keessatti Aksuumiin kan hundeessan Kuushota malee warra Seemiti warra Adii miti. Iddoon dhaloota keenya naannoo laga Abbaa naannoo kana jiraachaa akka turedha. Horii horsiisaa akka turedha. Maaliif achi keessatti waan kaa'uuf maaliif Oromoon maal buuse? Itoophiyaa maal buuse? Addunyaa maal buuse? Afrikaa maal buuse kan jedhu kana as keessatti ilaaluun hin danda'amu. Bal'inaan waan kaa'eef jechuudha. Fuula 60 badiirraa hanga 67 keessatti tokko hanga 21 kaa'ee jira jechuudha. Waan Oromoon addunyaa kanaaf gumaache, waan Afrikaaf gumaache, waan biyya amma jiru kanaaf gumaache jechuudha. Fakkeenyuma siyaa kaasu waa'ee gootaa faarfamu kan biraatti faarfamaa ture. Kuushonni wargoota Oromoon goota moo san caalu jechuudha. Fakkeenyuma siyaa kaasu kuushota duraan keessa jechuudha. Zamana duraanii keessa yeroo Roomaan nu waraanaa turte, yeroo Parshaanonni nu waraanaa turan kuushota dubartoota keessaa siitan. Kan akka Amina Reenas, Amina Toore, Amina Shokkitoo, Yudit Gudit yookaan Akkoo Manooyyee yookaan immoo maal jedhuun Bani Araboon Bani Alawiyyaa jedhuun. Warri immoo kuushotan ta'in immoo maal jedhuun Isaatoo jedhuun maqaa isii xureessanii turan. Gahee isiin gahuu Aaga'oo irraa gahee guddaa buufte. Waan tokko ilaallu qubee afaan Oromootiin kun ooraalidha waan jedhamu qubee afaan Oromootiin kan jalqabde qubee afaan Oromoo qubee Laatiin fayyadamaa akka turtedha hayyoonni tokko kan jedhan jechuudha. Qubee kana gara afaan Amaariffaatti afaan Amaariffaatti jira akka itti fayyadamaa turtedha akka jedhamu jechuudha. Naannoo Soobaa jedhamu. Soobaa naannoo Arra maal jedhamu naannoon suni Atbaraa jedhamaa ture. Oromoon naannoo san jiraataa ture jechuudha. Uummanni achi jiraataa ture uummata Marawaati. Mani naannoo san jiraatan akka seenaan adda gosoota ilmaan bareedduu keessa naannoo san akka jiraataa turan ragaan tokko akka ibsutti jechuudha. Barreessitoonni tokko akka barreessanitti jechuudha. Uummanni naannoo san jiraataa ture uummata Marawaa. Marawaan kun immoo bareedduun ilmaan 7 qaba. 7 keessaa kan akka Karrayyuu, kan akka Mugaa, kan akka Ituu, Humbaana, Akkichuu fi Waraanti ishee jedhama. Kana barreessitoonni adda adda barreessan. Abbaan bareedee barreessitan. Tokko irraa hambisanii waan jedhaman jechuudha. Kanaaf 7 bareedduu kan jedhaman kana jechuudha. Kanaaf kana keessatti achitti ilaalu. Kanaaf gahee guddaa akka qabnu. Yeroo sanitti dhiibbaa kan ture. Dhiibbaa biyya keessatti dhiibbaa biyya alaatirraa kan ture. Yeroo san keessatti Oromoo Seenaan Oromoo dabalanii barraa'e jechuudha. Achirraa darbe jechuudha. Maal jedhu
yeroo san keessatti waan adda addaatiin kan adda addaatiin waan godhame jechuudha kun amantaa isaa jijjiiranii kaan godhanii jechuudha. Oromoo yoo ta'e tokko ture. Maal jedhu yeroo achii ba'anii naannoo laga Abbayyaa kanaa ba'e barreessan kitaaba tokko irratti jaarraa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kan jedhu keessatti afaan Amaariffaatiin kan barraa'e keessatti bara 1998 fedhadoo kaba'e edishinii isaa kaba'e jechuudha asirratti akka dubbisetti jechuudha. Abbaay gamaa galee yookaan mormor gamaa malee odoo walii galee yoo san irraa Oromoon ciccituu eegale jechuudha. Oromoon tokko ture jechuudha. Addaan babbaasanii bulchuu biyya tana biyya bareedduu tana jechuudha. Lafa jaannataa tana lafa bareedduu tana fudhachuuf dhiibbaa alarraa dhufe immoo dhiibbaa keessatiif gahee gumaachi jechuudha. The basic cause jedhama. Seenaa keessa the basic cause, the immediate cause kan jedhamutu jira. Basic wanni ta'e dhiibbaa alaati. Dhiibbaan alaa sun immoo maal fide? Divide the rule. Addaan babbaasii bulchi. Kan jedhu fide sana warri Awurooppaa kun jedhu keessattuu kan akka Pershaa, kan akka Roomaa, kan akka Greek, kan akka Ottoman Turk, kan akka Arabdoota waan adda addaanii ani Oromoo adda facaasanii Oromoo aadaa tokko qabu, Oromoo waan gaarii qabu, Oromoo bar fayyaalessa jechuudha. Uummata fayyaalessa, uummata ofitti nama magadaysu, uummata nama dhiisii bineensallee madaysu. Akka bineensatti ilaalamaa ture jechuudha. Kanarraa seenaan isaa maal ta'e akka xuraa'ee barraa'u godhan. San deebisuuf immoo waggaa baay'ee itti fixate jechuudha. Waggaa baay'ee itti fixate. Kana deebisanii barreessuuf jechuudha. Seenaa san deebisanii barreessuuf amma garuu rabbiin galanni haa ga'u yeroo ammaa jechuudha. Barreessitoonni adda addaa baanii jiru. Kanan barreessu kun immoo gahaa miti. Ani waan xiqqoo beekurraa barreessa. Waan xiqqishuu beekurraa barreessa. Mee dhiifama asumatti yoo jettan amma mee seenaan Oromoo kun guddachuuf qajeelee karaa sirriirra jira jechuuf mee akkamiin jechuu dandeenya? Seenaan kana ani jalqabee jira. Maal jetti naannoo keenyatti gosa kolooba jedhamtu jira. Ilma dhiiraa deette. Kan akka leenjisoo diigaa fa'aa deette. Hanga'ee koloobatu maqaa itti baafata jette. Anaga kana barreessee jira. Oromoon halaallatu jechuudha. Hayyoonni Oromoo seenaa hambaa faarsuudha, seenaa biyyoota Awurooppaa faarsuudha. Ani baay'ee natti hin tolu seenaan barraa'ellee seenaa biyyattii kenna seenaa waan uummata walitti hidhu hin barreeffamu seenaan. Waan uummata walitti uummanni kun walitti akkuma dura kaaserra uummanni kun walitti hidhamaadha. Kan kiristaanallee, kan islaamallee, kan Oromoo waaqeffatallee walitti hidha dhiiga wal keessa jira jechuudha. Seenaa kana tokko uunee barreessuuf waan wal jibbisiisu barreessuun qabnu hayyoonni jechuudha. Waan walitti fidu, waan biyya kana ijaaru, waan Oromoo ijaaru, waan Oromoo addunyaarratti beeksisu barreessuu qabnu. Malee usuma jennee seenaa hundoo barreessuu hin qabnu. Seenaan kanaan dura jiru amma seenaan barsiisaa ture keessatti seenaa waraanaa qofa barraa. Seenaa waraanaa qofti barraa'uun hin qabu uummata wal dhabsiisu jechuudha. Waan gaarii qabnu waan gaarii sunillee hin barraa'in qofaa miti. Waan gaarii qabnu, waan bareeda qabnu, waan walitti nu hidhu, waan biyyattii tana guddisu, waan Oromoo guddisu barreessuu qabna yeroo baay'ee jechuudha. Waan sobaa barreessinee waan uummata wal nyaachisu barreessuu hin qabnu jechuudha. Seenaan barreessinu immoo evidensii qabaachuu qaba. Waan evidensii hin qabaatin sheekoo ta'a jechuudha. Fiction. Fiction immoo seenaa miti. Mee amma haalli itti jiru haalli seenaan Oromoo waan masaati yeroo ammaarra jiru kanatti haalli ittiin seenaan Oromoo yookaan immoo ittiin ibsamaa jiruu fi ittiin barreeffamaa jiru walumaa galatti jenereeshinii dhufuuf seenaan amma barraa'aa jiru kun sirriidha kan gaariidha moo akkam jettanii? Calqabbiin ni jira. Mormaa jiru akka hayyuu tokkotti akka qonamaa. This is my edition. Edition kiyya kan tokkoffaadha jechuudha. Kana caalaa barraa'uu qaba jechuudha. Namni koomentii itti kennuu qaba. Kitaaba tana yoo jedhu koomentii itti kennuu qaba. Beeketi miti. Hanga beekurra nama dubbisee kitaabota adda addaa riifar godhee hanga amma ture kanatti tajaajila keenya kana keessatti waa Oromoof, waa uummata kiyyaaf, waa biyya kiyyaaf buusuu qaba jedheetiin waa buusee dabarsuu qaba. Namni akkanumaan dhalatee baratee fi miti doktorummaa qabaattee maal meaningless no. Waa faayidaan qabu jechuudha. Namni jechuudha. Waa buuftee dabarsuu qabda jechuudha. Oromoo hin jaalladha yoo jette
waa lafa kaa'uu fi qabda jechuudha. Waan afaaniin dubbatamurra waan barreeffamu waan jenereeshiniin itti aanu dubbisee irraa gargaaramu lafa kaa'uu qabda kan jedhu irraa haga tana waan xiqqoo tana barreesse malee kanaaf kuni calqabbiin ni jira kaka'umsi ni jira Haluma kanaan itti fufuu qaba. Kanarratti immoo koomentiin itti kennamuu qaba. Karaa na jajjabeessuu danda'an karaa neglect na godhuu odoo hin ta'in karaa ana torchi na godhan yookaan immoo akkas odoo hin ta'in karaa ana jajjabeessuu qabu. Haga jalqabe kana appreciate na godhuu qaba. Kanarratti wanni appreciate godhu keessaa ani godinni Arsii maal naan jedhe wama feetee barreessi naan jedhe wama feetee barreessi jalqabuun keeti gaarii naan jedhe isinillee sanuma jechuudha akkaataa itti na affeeffamee jechuudha isa jalqabaatiif jechuudha. Kanaaf calqabbiin ni jira garuu galma hin geenye waan hafutu jira waan guddatu waan Oromoon qabu aadaa guddatu jira. Fakkeenyaaf Oromoon durumaa fixxee bara Oromoon yoo dubbattu waa shan wayyu jette Oromoon jechuudha waa shan wayyu jette. Tokkoffaan waaqa isa uume wayyu jette. Yeroo ammaa yoo laalle wayyuun kabajamaa jira waan isuun kabajamaa jira. Wayyu jechuun wanna dhokkaa ta'e wanna tuude jechuudha wanna kabajamuu qabu jechuudha wanna ulfaate jechuudha waan Oromoon kabajaa turte keessaa waaqa wayyu asitti si ibsee jira. Waaqni wayyuudha waaqa waan gaarii malee yoo waa'ini cabe yoo seerri ka waaqati. Dr. Gammachuu faa kana jedhu kabajamu Dr. Gammachuu yoo argi kanarratti jechuudha waan jaaladhuuf isa jechuudha. Waaqni wayyu jedha waan gurraacha jedha gurraacha sana jechuudha amalattoo asirratti jirtan jechuudha. Kanaaf waan kabajamuu qaba. Itti aansee dachiin wayyu jetti Oromoon dachiin jechuudha. Dachiin waa sadii wayyuudha. Tokkoffaa irraa uumamne irraa nyaanna itti deebi'a jetti. Achumatti deebinaan kun waan proof ta'e saayintifikaaliin amantallee haa ta'u waan proof ta'e jechuudha achumatti deebina. Sadaffaa itti aansee abbaa haadha wayyu jetti. Abbaan kabajamaa irraa uumamne abbaan kabajamaa jira. Abbaan kan dhalchate qofaan barsiisan kabajamaa jira. Wanna bade keessaa tokko kana barsiisan hin kabajamu jechuudha. Haatis wayyuudha irraa uumame jechuudha. Inni biroo soddaatiin wayyuudha. Maaliif haadha warraa irraa argatte wayyuudha itti Oromoon ni kabaji jechuudha. Amantaa keessatti illee ni jira. Fardi wayyuudha safarri sangaana wayyuudha. Fardi goota Oromoo biratti jechuudha. Oromoon durallee farda madeessi. As gubbatti ni argitu. Deemtanii immoo inscription yookaan annoon isaa jechuudha. Suuraan isaa eessatti laga Odaa bakka jedhamutti Harargee keessatti ni argitu jechuudha. Isa odoo ittanii ilaaltanii jechuudha. Achi keessatti jira jechuudha. Kormiloonii wayyuudha jetti. Kormiloonillee wayyuudha. Maqaa qaba. Kormiloonis hin tuqamu. Amantaa keessatti illee hin tuqamu jechuudha. Kabaja qaba jechuudha. Deettuun sa'a namaa wayyuu jetti. Deettuun sa'a namallee wayyuudha. Hin tuqamtu jechuudha. Deettuun yoo tuqamu ateetee deettuutti sitti of as keessatti barreessee jira. Warri ateeteedhaan akkuma kan sitti baati haga korma itti qalu haga isii deebi'eetiin isii annoo jedhutti kanaaf dubartiin deettuu fi loon dhaltiin wayyu jetti. Hin qalamu loon dhaltiin hin qalamu waatiin jalaan qalamtuunis hin qalamu jechuudha. Dubartiin hin tuqamtu haga kan afaan irraa bu'u hin tuqamtu. Kanafaa hidhatti kun aadaa Oromooti jechuudha. Kanafaa san haga kanafaa san buufatutti hin tuqamtu jechuudha. Amma kun jiraa hojjette hin jiru jechuudha. Kanatu bade jechuudha. Wanni aadaan nuti jallattee wanni hundi rakkoon waaqatu tuqame jechuudha. Seera waaqatu cabe jechuudha. Seerri waaqaa cabee jira. Yoo achi cabe wanni hunduu cabaa deema jechuudha. Tole kaa daawwattoota keenyaa fi jaalatamtoota keenya daawwattoota urjii show amma sagantaa keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Barsiisaa jaalatamaa kabajamaa barsiisaa Kadir barsiisaa seenaa jechuudha. Barsiisaa Kadir Xahaa isaanii wajjin turtii gaarii turtii bareedaa fi waan seenaa Oromoo keessatti maaltuma akkamitti akka guddisuu qabnu seenaa dabee akkamitti akka qajeelchuu qabnu waa hedduu nu ibsanii jiru. Karaa xumuraatti deemaa jirra. Numa wajjin tura. Tole barsiisaa Kadir kitaaba kana hanga qopheessitan hagam turtan dannoon sin dabarsitan kitaabni kun eebbifameera. Karaa xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef sagantaa keenya goolabuu fi namni kitaaba kana gaafa barreessitan namni sin gargaara sin cinaa dhaabbatee yoo jiraate asumaan nama galatoomfatu barbaadanii fi mudannoo keessan otoo kabajanii. Eeshi kitaaba kana barreessuuf waa barreessuuf baay'ee namni artii keessa ture ni beeka. Waa baay'ee si mudata. Baay'ee guddaa keessatti baate jechuudha. Waan guddaa keessatti arta. Kanaaf yeroo dheeraa natti fudhate jechuudha. Durallee kaasee ture.
almost waa qorachuuf waa dubbisuuf yeroo baay'ee fudhatuu qabda jechuudha. Waan dhugaa barreessuuf jechuudha. Kanaaf yoo xiqqaate yaani hunduma barsiisummaa leenji'ee ba'ee jechuudha. Ragaa sassaabuu eegalee jechuudha. Iddoowwan adda addaa deemee biyyoota kana keessatti bartee deemin hin jiru jechuun hin danda'ama. Iddoowwan adda addaa deemee biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Naannoo Amaaraa deemee jira, naannoo uummattoota kibbaa deemee jira. Naannoo Oromiyaa keessa iddoowwan baay'ee deemee jira, iddoowwan seenan jiran jechuudha deemee jira, waa baay'ee lallaalee jira. Haala walitti dhufeenya uummata kanaa, haala jireenya uummata kanaa, maal inni duubni isaa kan jedhu eessa jiraataa ture kan jedhu kana ragaa sassaabuuf yeroo natti fudhatee turee jira jechuudha. Almost qorannoo kana gaggeesse jechuudha. Dura qorannoo gaggeessuu qabda, waa tokko barreessuuf jechuudha. Qorannoo kana irratti hundaa'eeti kan kitaaba kana as keessaa baase jechuudha. Kanaaf bu'aa ce'ii guddaa keessa ce'eetiin kan dhufe jechuudha. Usuma jettee xalayaa takka barreessuuf waa takka barreessuuf sammuuwwannoo guddaa si gaafata jechuudha. Kanaaf turtee jirti jechuudha kitaabattiin. Amma immoo eebbifamtee jirti kan naan jetteefi hanga salaan eebbifne jechuudha. Hin eebbifne hanga dhiyoo baatee torbaan tokko jechuudha hunda baatee gabaarra ooluu eegaltee kitaabattiin jechuudha. Kana keessatti mudannoon na qunname baay'eedha. Baay'ee kaasuu hin dandeettu. Waan tokko hojjechuudhaaf mudannoo baay'ee si qunnama. Waa baay'ee si qunnama. Namni ragaa siin kennu ragaa kun jechuudha. Ragaa kana deemtee immoo sassaabuuf leecannoo si barbaachisa, waan adda addaa si barbaachisa. Waa baay'ee si barbaachisa jechuudha. Waa barreessuuf jechuudha. Barreessitee immoo eegasii immoo waan hodhaaf kompiitaruma keessoo galchitee si harkaa bada jechuudha. Si harkaa baay'ee si nyaata. Waa baay'ee si qunnama jechuudha. Kana keessaa isii barreessuuf mudannoo gama diinagdeetillee na qunnamee jira. Isii eega barreessee mallaqa argadhee isii tana piriinti godhee hawaasa kiyyaaf dhiyeessuu keessatti baay'ee na qunname jechuudha. Gama biraatiin immoo wanta biraa akka na qunname keessatti akka carraa ta'ee ji'a adoolessaa keessa ilma kiyya kan jaaladhu konkolaataa na jalaa dha'e jechuudha. Amma rabbi naa baraare rabbiin galanni haa ga'u. Kitaabicha saddaan hin kunne ilmi kiyyas naa fayyee jira konkolaataa na jalaa dha'e. Mana yaalaaf deddeebisaa ture. Mee barsiisaa seenaa, barsiisaa Kadir hayyuu keenya mee dhumarratti namni galateeffatu barbaadda yoo jiraate? Eeshi namni galateeffatu barbaadu tokkoffaa ani walumaa galatti hayyuu rabbiin galateeffachuu barbaada. Rabbii kan na uume jechuudha. Galateeffachuu barbaada jechuudha. Itti aansee haadhaaf abbaa kiyya galateeffadha. Isaan irraa dhaladhe jechuudha. Wantoota wayyuu ta'an keessaa jechuudha. Itti aansee hayyoota keenya kamuu jechuudha. Hayyuu waa barreessuu odoo baatanii uummata kanaaf waan as nu dabarsan jechuudha. Hayyoota keenya kan kamuu haa ta'u waan uummata kuushirratti kan barreessan jechuudha. Kamuu biyya alallee biyya keessallee kan jiran jechuudha. Isaan galateeffadha jechuudha. Itti aansuudhaan namoota kana keessatti gahee naa taphate tokkoffaa kana maxxansee baasuuf obboleettii kiyya akkasumas kabajamtuu barsiistuu Gannoo Qaasimii fi akkasumas abbaa warraa isii Ahmad Muhammadin galateeffadha jechuudha. Mallaqa doosii naa fannoo godhuu baattee kontribuutii naa godhuu baattee maxxansuu hin danda'u jechuudha. Itti aansuudhaan namoota kana keessatti idit naa godhuuf kitaaba kana idit naa godhuuf gahee naa taphatan jiru. Obbo Biraanuu Hayilamaskal nama jedhamu jechuudha. Nama na barsiise ammallee nama idit naa godhe kitaaba kana jechuudha. Aliyyi Hammoo Sadaffaa Abdii Bashir nama jedhamu namoota sadiin kana ni galateeffata. Walumaa galatti immoo itti aansee dhumarratti jechuudha kan galateeffatu barbaadu miidiyaa keessan jechuudha. Miidiyaa keessan Ebiroo Ibsaa official YouTube baay'een galateeffadha jechuudha. Nama dura na dubbisee akka miidiyaatitti jechuudha. Sagantaa kana na affeere na jajjabeessee baay'ee galateeffachuun barbaada jechuudha. Uummanni addunyaallee akka naa galateeffatan jechuudha. Inni biroo godina Arsiiti baay'ee galateeffachuun barbaada. Akka naa galateeffatanillee barbaada. Inni dhumaa jechuudha qabsaa'ota Oromooti. Baay'ee galateeffachuun barbaada. Daawwattootaa fi jaalatamtoota
Urjii Show. Kan biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan hundaaf barsiisaa seenaa hayyuu Oromoo ta'e kana akka jajjabeessinu karaa kitaaba kanatti argattan lakkoofsa barsiisaa Kadir Xahaa isiniif maxxansina.